Akkam jirtu hordoftoota Yoko Doctors. Ani Dr. Lammiin jedhama. Speeshaalistii ulfaaf gadameessaati. Kan inni hojjedhu hospitaala Phaawulosi akkasumas Yoko Kilinikiinan hojjedha. Akkuma hundi keenya beeknu egaa Maarchi 8 guyyaa dubartootaa jedhamee beekama akkuma addunyaatti. Akkasumas jiini Maarchii guutummaansaa ji'a dubartootaa jedhamee beekama jechuudha. Nuyis as Finfinnee kilinika Yokootti ji'i dubartootaa Maarchii akkamitti yaadanna? Maal gochuu dandeenya? Dubartoota keenyaaf maal buusuu dandeenya jennee yaadne? Yeroo kana yaadnu kaanseroota dubartoota hubuun beekaman keessaa kaanserii harmaa fi kaanserii fiixee gadameessaa irratti xiyyeeffannee waa tokko hojjenne gaariidha jennee yaadne. Kanaafis ji'a Maarchi kana keessaa qorannaa kaanserii harmaa walaba ta'ee fi qorannaa kaanserii fiixee gadameessaa cervical cancer screening kan jennu immoo persentii 50 gatii isaa gadi buusnee tajaajila kennaa jirra. Torban lamaan darban kana keessatti dubartoota baay'eef kaanserii fiixee gadameessaaf qorannoo goonee jirra. Kunis kan gochaa jirru qorannoo pap smear kan jedhamu saayitooloojii yookaan seelii fiixee gadameessaa irraa fudhachuun kan hojjetamu. Amma yoona ji'a Maarchi kana keessa torban lamaan darban kanatti dubartoota 50 ol ta'anii tajaajila gatii isaa gadi buusnee hanga persentii 50tti hir'isnee tajaajila kennaa jirru. Tajaajila pap smearii qorannoo fiixee gadameessaa kennaa jirru argataniiru. Kanas kan goonee fi hundumtus carraa kana akka itti fayyadaman kan waamuu fi kaanseriin harmaa sadarkaa addunyaattis ta'e sadarkaa biyya keenyaa sadarkaa Itoophiyaatti kaanserii dubartoota miidhan keessaa sadarkaa tokkoffaatti argama. Akkasumas kaanserii cancer related deaths kan jennu kaanserii faana wal qabatee lubbuu dubartootaa kan huban keessaa kaanseriin harmaa sadarkaa tokkoffaatti argama. Kaanseriin fiixee gadameessaa immoo sadarkaa lammaffaatti argama kaanserii harmaatti ta'an jechuudha. Kaanseroonni kun yoo yeroon ilaalamanii yoo qoratamanii tokkoffaa sadarkaa kaanseriitu hin gahiin yaalamuu danda'u. Lammaffaa ofirraa ittisuunis gara kaanseriitti akka hin ceene gochuun danda'ama. So preventable cancer jedhama jechuudha kaanseriin fiixee gadameessaa. Kanaaf tokkoffaa namoonni hubannoo qabaatanii hubannoon isaanii ol ka'ee kaanserii fiixee gadameessaa kana yeroo yerootti waggaa 3-3tiin ilaalamuu qabu jechuudha pap smearii qorannoo jedhamu kana. Kuni kan akkas godhe tokkoffaa namoota gatii salphaa ta'eetiin qorannoo kana argachuu akka isaan danda'an akkasumas hubannoon gaarii ta'e qorannoo fiixee gadameessaa kanaaf qabaachuu akka danda'an hubannoo cimaa ta'e akka qabaatanii fi hundumtuu yeroo yeroo isaa eeggatee waggaa 3-3dhaan pap smearii yookaan immoo VIA kan jedhaman HPV DNA kan jedhaman warri kaanis ni jiru. Isaaniin akka qorannoo kana taasisaniif hubannoo guddaa uumuu fi sochii fi hubannoo gaarii uumaatti jirra jechuudha. Ammas egaa har'a Maarchi 21dha. Guyyaa 10 hafa hanga Maarchi 31tti qorannoo walaba kaanserii harmaa fi akkasumas gatii persentii 50 hir'isnee pap smearii yookaan qorannoo kaanserii fiixee gadameessaa hojjechaa jirru kan itti fayyadamaa jedha.